Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkami nagaa keessan baga jiraattan jecha. Egaa har'a feesbuuka poostilee feesbuuka keenya kan dur akkamitti keessa deebinee ilaalla. Osoo takka takkaan irra deemnee ol deemnee waggaa tokkotti yookaan sitti fattaashine keessa deemneen ittiin baanu jechuudha. Kanaaf karaa gabaabaan poostii keenya kan 2018 19 ilaa 21tti durirraa eegalee jiru waggoota 2-3 dura darban tarii namoonni 2016 15 14 warri durii qaban kun akkamitti poostii keenya keessa deebinee ilaalla akkamitti cheeggoona tarii warroonni mootummaa gaafas hooggantoota Oromoo arrabsan hedduudha warroonni mootummaa deeggaran hedduudha waan ta'eef akkamitti poostilee sanneen of jalaa haqna yookaan immoo akkamitti ani arrabsoota akkasii sanni qabaa poostii godhee jira sheer godhee jira jennee akkamitti ilaalla karaa gabaabaa jechuudha feesbuuka keenya ni seenna karaa gabaabaadhaan. Oke, Facebook keessan hoggaa Facebook keessan tan profaayilii irra dhooftu jechuudha. Sarara sadii kana ni argattu. Egas profaayilii irra dhooftu. Oke. Ol harkistu. Post isii jettu fuuldura kanatti siitingii dhooftu jechuudha. Siitingii kana dhooftu. Media network Muhammad kun haala kanaa isiniif ta'u haala kanaan ol deemnee kun amma fakkeenyaaf kun waan amma waan ta'eef inni ulfaata. Profaayilii kenna keessa inni haala kanaan ol deemne hedduu sa'aatii guddaa fudhata. Waggaa lamattuu poostii keenya hanga dhumatti fixuu hin dandeenye. Kanaafuu eessa dhaqna? As dhaqna jechuudha. Fiiltarisii jettu na tuqna. Fiiltarisii jettu tana. Dubartii yoo xiqqoo deebi'ee isin agarsiisuu barbaade. Waggaa profaayilii keenya gad tuqne haala kana yoo feesbuuka keenya ol deemnee ilaa ammarraa waggoota meeqa kan nu fuuldura jirutti kan nu dura jirutti yoo deemnee ilaalle sa'aatii baay'ee fudhata jechuudha. Sa'aatii baay'ee nurraa fudhata. Kanaafuu profaayilii keenya gad tuqne siitingii fuuldura kanatti poostii jettu tana fuuldura kanatti ni arganna jechuudha siitingii tana seenna. No siitingii tana jechuudha siitingii. Oke, media network dajane guutamaa fi Zaak Duubeeti teessoon holiday in hotel 165. Oke, filtarii isi jettan arganna. Asirratti gootuu kan jedhu kana 2 days jettan arganna. Fuuldura kanatti gootuu yookaan fuulduratti ammoo gootuu jedhee fuulduratti 2 day jedha. 2 days jettu kana cuqaasna jechuudha. Tole, waggaa haala kanaan nuuf fide amma asitti 2021 nuuf fidaa jira. Arra Desembar 29 Friday Juma. Kanaafuu kun waan arraati jechuudha. Ammoo kan 2000 fi 2021 2018 tolemee 2019 haa laallu akkamitti poostii keenya 2019 keessa deebinee karaa itti bannuun mee 19 haa laallu jechuudha. Akkana sarara funnaan xiqqishu tana dhooftu jechuudha. Funnaan xiqqoo tana akkanatti dhooftu. Fakkeenya amma 2019 maayii ji'a maayii keessa guyyaa kam fakkeenyaaf ji'a 2019 keessa ji'a kurnaffaa laallu ji'a kurnaffaa tole kurnaffaa irratti cuqaasna eegasii gad buunee okkee jenna tole eegasii dan jenna jechuudha dan okkee haala kanaan nuuf barbaada poostii bara sanii sheeris ta'u nuuf barbaada okkee haala kanaan nuuf fidaa jira jechuudha 2019 ji'a maayii keessa haala kanaan kun akkuma agartan nuuf fidaa jira jechuudha haaluma kanaanii. Kanaafuu poostiin kun yoo tarii namoonni hedduun aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Kan mootummaa ammaa kana mootummaa hooggantoota Oromoo arrabsantu fa'aa jira. Kanaafuu poostilee gaaffisan akkamitti keessa deebinee ofirraa balleessanii yoo jenne fakkeenyaaf hooggantoota Oromoo amma namoonni dur arrabsan hedduudha. Namoonni mootummaa biyyi bilisiginnaa gaafas inni karaa Oromoo guutuudha. Yaani Oromoo guutuutu isa faarsaa ture waan ta'eef tarii akkamitti isa poostii isa goone san sheerii jaalala isaaf qabnu san amma akkasiin funnaan qabattanii beena waan ta'eef akkamitti of jalaa haqna. Fakkeenyaaf amma poostii tokko inni ilaallu barreeffama tokko akka itti balleessinu jechuudha. Eenyummaa haaraa kan qaban. Fakkeenya amma asitti dhaamsa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota guyyaa irraa muudamaniif dabarsan keessa amma asitti isa kana barreeffama kana gaafa namicha kana deeggaru jechuudha. Barreeffama kana akkamitti akka haqnu
poostii kana akkamitti akka haqnu jechuudha. Gadi tuqna sarara sadii asitti sararitti funnaan xiqqishuun tokko jira jechuudha. Gadi tuqna haala kana yoggaa gad tuqne dileet bakka jedhuun dhufa jechuudha asirratti. Akkuma argaa jirtan dileet bakka jedhu kun asirratti argama dileet bakka jedhu. Yoo immoo heddummeessinee haquu barbaanne fakkeenyaaf kanas yoo haquu barbaanne ministeerri raayyaa ittisa biyyaa osoo Lammaa Magarsaa halkan tokko. Okay. Barsiisuu. Halkan tokko buliin hojii isaanii itti fufanii jiru. Tole mee ammas kanas haquu barbaanna haa ta'u yoo ta'e gadi tuqna. Funnaanuma san gattuqna kanallee haquu barbaannu ta'e funnaanuma kana gattuqna. Okay kanas haquu barbaannu ta'e funnaanuma kana gattuqna jechuudha. Gahee addaa taphatee jira. Kanaaf Amma kana lamaan hin haqna yoo ta'e eegas gadi buunee asirratti amma lamaan isin yoo hedduu haquu barbaadanis haaluma kana raayitiitti gootu kun funnaan xiqqishuu sana fuuldura taanii qabattu funnaan asii taanii qabattu haala kanaan yoonni marfata kana roga afaree kana isin irra marii jechuudha. Mas kanas haquu yoo fedhe fakkeenyaaf haala kanaan haayitu jechuudha haala kana wantoota silaa haquu barbaadan. Kanaafuu fakkeenyaan kan amma haquun barbaadu. Okay amma warroota haquu barbaadu kanneen kallattii matakittiidhaan dileeti bakka jettuun arganna jechuudha dileeti goona. Yoggaa dileeti goone kanatti sararri sadii isiniif hid from timeline dhoksi jedha kuni taagii baasa namoota taagii irra jiran baasi jedha. Kun ammoo dileeti poostii godhidha dileeti poostiidha poostii kan haqi jedha. Kanaafuu dileeti isii jettu ta'an dakaa sanatti buune jechuudha. Dileeti poost bakka jedhu sana tuqna dileeti. Okay karaa gabaabaa haqamee jira jechuudha poostiin sun hin jiru. Xiqqoo eegaa. Xiqqoo walumaan eena. Isin ammoo hedduu yoo qabaattan ni haqama jechuudha. Akkasitti hedduu yoo guutullee haquu barbaadan Facebook irraa poostii guutuu haquu barbaadan karuma kanaan haala kanaan raatiitti gootan amma haqamee jechuudha sunneen. Kan achirratti reef haqisuun hundi isaa tokkotee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa galatoomaa.